summiin wal ajjeesaa jira. Kaan kunoo uleen waltumaa jira. Bishaan keessa wal kaan bishaan danfisanii walitti naqanii. Kaan kiniinii ribaa obaasanii maa walitti duultanii jedha bare. Ijoolleen keenya kun maa walitti duullaa anna ajaa'ibaa jira dhugaa. Dubartiin tokko akkatti ogguu azzabamtu haadha obboleettiidha. Baay'ee nama gara nama nyaatti. Siniin kunillee ilmoo qabdanii. Namni garuu ilmoo isaarratti jabaatee akkas yoo godhu ka hormi immoo maalaa godhuudha. Haati gaaddisee kun yoo viidiyoo kiyya kana ni agarta ta'e ilmoo keetti deebi'i. Dhiifama gaafadhu. Mucattiin kun waan boru haadha kiyya siin jettullee natti hin fakkaatu akka yaada kiyyaatti. Atiin kun agadaan sii danda'ame daa'ima keetiif jecha mucaan baas gadhiisi. Namticha itti bitte sanas biraa baasii. Namticha kana qabsiisaa maal ta'a warreen jettan namticha eenyu akka ta'e maal beekna ammoo istaayilii haaraa dhufe kaan kan maamaja godhata kaan kunoo hijaaba godhata dhugaa waan namni kun yaadee shira waan dalagaa hedduun dhagahame jechuudha. Bakka intalti namaa akkana baallii guddaa sana keessa kaa'uun maa ajjeesanii immoo yoo boqotan irra wayyadha. Ilmoo namaa kana aga olii gad dararan duuti bareeda. Maaf akkas wal gootuudhaan kan na dhibaa jiru. Ani yoo naa danda'ame isaan lachuu soqee argachuu ni yaala. Anaa mitiiti immoo Yaasmin iyyuu dhirsa ishii kana argatuu hin dandeenye. Assalaamu alaykum ashama argafuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya keessinaa qaqqabu siniin jecha waan kun maal qabattee dhuftee jechuu dandeessa. Akkuma argaa jirtanii waa'ee Nabiiliif gaaddisee jechuudha. Maaliif Nabiiliif sagaleen taanee maaf irraan dubbannee maaf ittiin birmannee naan jechaa jirtanii namoonni hedduu jechuudha. Yaa namni yeroo baay'ee fagoo taa'ee waan arge namaan jedha. Waan namni walitti jabaate illee isinitti fakkaatu danda'a. Wanti kun hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Duraan durseen gaaddiseenis Nabiilis anaaf tokkodha. Maaliif yoo jettanii isaan kun lamaan illee anillee afaan tokko haasofna. Nuti sabni keenya takka aadaan keenya takka wanti adda nu godhe takka illee hin jiru jechuudha. Maaliif iyyuu nu hundi keenya tokko jechuudha. Ilmaan Oromooti. Ilmaan ambaa kanaa miti kan wal nyaatee wal lolee fooqirra wal darbataa jiru yookiin immoo biyya ambaa miti araba kanaa miti kan darbaanii jiru kan mucattiin akkana dararaa jirtu yaa intaluma Oromoo tokkodha jechuudha. Irra caalaan kan na gaddisiifte gaaddiseedha. Badii guddaas ka qabdu immoo haadhuma ishiiti jechuudha. Yaa haadha gaaddisee jedhanii waamaa jiranii mitiiree haadhuma maqaan hin ooluuti haadhuma. Isiniin kunis ni beektu gaaddisee namni wallaaltanii jirtanii. Gaaddiseen bu'aa bahii hedduu takka dabarsaa turte. Takka ganda abdii deemti takka ganda biraa deemti akkana rakkataa turte mucattiin kun akka nama haati irraa duute jechuudha. Biyaansi namni haati kun yoo irraa duute illee namni isinii gaddaa garuu ishiin haati ishii magaaluma kana keessa teessee ilmoo kiyya guyyaa takka kan hin jedhiin amma ilmoo ishii kanatti xoosii fiddee dhufte jechuudha. Mucattiin kun ilmoo durbaati. Dhugaa dubbatuudhaaf gaafa abdiitti siqxee jirtu sana alhamdulillah gaarii irra turte. Innillee ishii miidhaa hin turre abdiin kun jechuudha hedduu faana rakkataa ture. Egaa namni kun waan irratti wal tuqees yookiin waaniif mana abdiif baates Allahu alam rabbuma beekan waan beeknu hin jiru. Garuu ka abdiin kun immoo nama keeriidhaan ishii faana dhaabbatedha. Mucattiin illee nama amala qabeettii turte. Hundaafiyyuu kana guutuu kan ishiitti fide haadhuma ishii dhaltedha. Dhugaan baay'ee garaa na nyaatti mucattiin jechuudha. Maaliifuu sababa haati ishii mucaa sana akkana goosisaa jirtuuf mucattiin kun illee asitti cinqamaa jirti. Gaaddiseen mucayyoo xiqqishuudha, ijoolleedha. Waan namarrallee hammeenya geessistu geessee miti. Haati gadhee yeroo tokko ilmoo ishiis akkatti miti jechuudha. Gaafa dura sana mucattiin akkanattiin olii gadi makaraa ishee argite akka saree namni kun olii gadi hari'ee bakka meeqa seentu sana maa ilmoo kiyya hin jedhiin har'a dhuftee daa'ima ishiitiif sababa taate dhugaan baay'ee na gaddisiise waan inni haasa'us hin wallaale. Akkuma isiniin jedhee Nabiil kunis keenyuma ishiin kunis keenyuma eenyu dubbadhee eenyu dhiisa eenyu birmadhee eenyu dhiisa birmachuuf illee immoo namni kun adreesii isaa yoo hin beekin bakka isaan jiran yoo hin beekin bilbila isaanii yoo hin beekin ani eessatti isaan arguu danda'a eessatti isaan qaqqabuu danda'a jechuudha. Biyya Yemen kana keessa akkuma beekamudha ammallee seentanii BBC ilaaluu dandeessanii bakka meeqa tumaa jiranii bakka meeqa dhahaa jiranii lola jira lollee galuuf deema jechuudha. Dura mootummaan qabu biyyi kuni nama akkuma fedhe ta'a jechuudha.
yeroo tokko tokko beektanii namuma oromummaa kanaan jibbitanii ogguu namni waa balleessu yoo laaltan yaani gabbaanii namni nu miidhee ambi nu miidhee ambi akkas nu godhee ambi akkasii jedhan maali namni keenya kun akka nama abaarsa qabu maa walitti duullaa eenyuuf faranna eenyutti faranname isiniin kunu warri sagalee ta'eef naan jettanis warri maaliif warra achi keessa itti jabaattan jettaniif jechuudha ana kana qofa miti garuu ka jiru isiniin kunillee kan naan jettaniif yaa waan YouTube irratti na argitanii fi YouTuberri na daran gurguddoon illee hin jiranii namni hundi ka dantaa namaatiif osoo hin taane dantuma ofii fi namu ka deemu namni keenya wal gargaaruu irratti dadhabaadha. Yoon akkas jedhu gaa dhiifama nama hunda keessanuu osoo hin ta'in namni hedduun garuu dadhabaadha wal gargaaruutti wal cina dhaabbatutti. Hedduun keessan ni ilaala hedduun keessan illee akka ordoftanitti gaaddisee jalas seenee ilaaleera Nabiil kanallee seenee ilaaleera namni hedduun Nabiiliif bu'aa jirtan Nabiil ilma dhiiraati maalis ta'u mucattiin kun isin hin marartu haadha ishee abaaramtu takkas ishii godhe malee mucattiin waan goote takka hin qabdu humna takka illee hin qabdu akka haati manaan Nabiil jechaa jirtutti illee dhiifama naaf godhi Yaasmiinati illee jechuudha ani ishii miidhaan jiru homaa gochaan jiru jette aguma fedhee ta'u isaan fooqirra gad darbanis mana yaalaa geessanii ni jiru kinini irribaanis jaanjessanii marfees diranii waan fe'es godhanii mucaan waan of beeku takka hin jiru ogguu miidhamu jechuudha na inni haa miidhamu jechuu kiyyaa miti ammallee kanaafuu yookiin manatti maali doktora yoo waamteef yookiin mana yaalaa yoo geessiteen inna viidiyoon ishiin gadhiisaa jirtu kun ragaa hedduutti ba'uu danda'a viidiyoon kun gadhiifamuu hin qabu ture intala namaati bishaan baaldiitti guutanii baaldii keessa kaa'ummaaf barbaachise dhugaan baay'ee nama rarte mucattiin jechuudha mee isiniin kun bakka gaaddisee kana bu'aati yaada mucattiin waan hin beekneen azabamaa jirti haadha gaariin qabdu abbaaf abbaan cina hin jiru ta'e ani waan beeku takka illee hin jiru hedduu na gaddisiiste jechuudha mucattiin kun asirratti maal siniin jechuu barbaade Nabiil ilma dhiiraati an Nabiil irraas jibba hin qabu yaani kabaja nama walii qabnudha gaafani mucattii kiyya kana dahu ha abdii faana namni nafaana illee dararamaa ture isadha jechuudha mucaan kun hedduu na gargaaraa ture gaafanani mana yaalaa jiru sana jechuudha yaa wani gaaddisee caalayyuu Nabiilin beekaa jechuudha garuu beekumsaa fi firummaa fi gandummaa osoo hin ta'in oromummaadhuma kanaanu kamiif loltanii kam dhiistu silaalachuu afaanuma keenya qaaqanii ani dhugaa waan jedhu si wallaale mataan kun na dhukkubaara dhugaa maaliif ummanni keenyas keessa jiru kun maaliif wal nyaannaa maaf wal dararraa akkamiin maal taanaan maal irratti ka'e wanti kunu ani viidiyoo baay'een hordofu ani hojii kiyya hordofa dhugaa dubbatuudhaa fi garuu immoo yeroo tokko ni ilaala amma kaarraa ka gadhiifame sana laalee hedduun dhagahame jechuudha bakka intalti namaa akkana baaldii guddaa sana keessa kaa'uun maa ajjeesanii immoo yoo boqotan irra wayyada ilmoo namaa kana aga olii gad dararan duuti bareeda maaf akkas wal gootuudhaan kan na dhibaa jiru ani yoo naa danda'ame isaan lachuu soqee argachuu ni yaala anaa mitiiti immoo Yaasmiin iyyuu dhirsa ishii kana argatuu hin dandeenye nama kana bilbila isaa yoo argattan adreesii isaa akkuma isiniin jedhe yoo argattan lokeeshiniin waa takkaan ordoftanii bira ga'uu dandeessu namtittiin ilmoo ofii dhalte baatii 9 garaatti baattee dhokattee magaaluma kana keessa dur fagoo jirti jedhanii haasa'amaa garuu ammammoo akka jedhamutti sana amma kana keessa turtee jedhan mucattii kana allafaa argattee ofumaa dhaltee waan beeku hin jiru garuu immoo dhageettiitti namni hedduun akka jedhutti akkuma ishiin dhalteedha kan beeknu garuu namni ilmoo fedhe taateyyuu ilmoo namaa miti bersareen guddisanuu nama mararti mitiire nama yoo gara jabeessaa fi shanyii bineensummaa fi yookiin gara jabummaa yoo qabaatiin namni kun akkuma isiniin jedhe sareen nama mararte jechuudha mucattiin kun immoo qiimaa sareetuun arganne jechuudha gaaddiseen hedduu nama cimtuudha osoo dubartii tokko heerumtee yookiin diqaalaatti fiddee yookiin waa takkarra buutii miti mucattiin kun kabajaa ishiillee eegdee agammaallee turtee jirti ammas immoo sababbiin kun sababa haadha ishiiti jechuudha kanaafiyyuu aniin kun gaaddisees
mucaa sanas akkuma isiniin jedhe takka isaan anaa fi isaan lachuuf yoo danda'e furmaata ni ilaalaafi jechuudha. Ani kana godha sana godha jechuun dhugaa na ulfaateen saalfadheeyyuu. Viidiyoo kana laaluuyyuu niin saalfadhee isiniin jedha yaa uummata keenya. Maaliifuu namni walii ogguu akkana wal azzabu waggaa meeqa jiraachuuf akkana akka wal goonu ani dhugaa rabbii waan hin beeku takka hin jiru. Kayyeman kanaa fi suudii kana keessa jiru waa'uma biraati kunoo bakka. Kama argaa jirtan kama dhagaa jirtan yeroon kun yeroo hedduu nama jibbisiisudha. Summiin wal ajjeesaa jira. Kaan kunoo uleen waltumaa jira. Bishaan keessa wal kaan bishaan danfisanii walitti naqanii. Kaan kiniinii ribaa obaasanii maa walitti duultanii jedha bare. Ijoolleen keenya kun maa walitti duullaa na ajaa'ibaa jira dhugaa. Namni viidiyoo kana laalu namni afaan kana dhaga'ullee hedduu jira. Namni nama taajjaba. Adawii meeqa jira. Namni nama gammada. Garuu namni keenya kana yaadaan jiru. Wal mootumuu, wal unkuruu, wal arrabsu. Mucaa kanatti haati gaaddisees maallaqaan namticha fiddee namtichi mucaa caccabsee mucaan ofiisaatiifuu humna maal qabaa miti akkuma argitanidha bubbee fuudhanii deema jechuudha Nabiili. Rabbiin gaaddiseellee Nabiilillee haa laaffisu. Haraara isiniif haa buusu. Namni kun miidiyaarra wal baasee, wal nyaatee, wal arrabsee jedhu waan jiru jidduu keessanitti teessanii osoo furtanii jedhan akka mataa kiyyaatti. Garuu uummanni magaalaa kanaa dhuguma dubbatuuf mataan qollofamee jira jechuudha. Waan jedhu hin beekne dhugaa. Hedduu na dabbaree jira. Hedduu aareerree jira jechuudha. Maaliif namni kee obboleeyyan jechuu barnuun kun keessatti biyya hambaarra obboleeyyan jedha. Ilmaan garaa haadhaa jedha. Maaliif biyya hambaa jirra hojjennee jijjiiramuu dhufne malee wal nyaachuuf, wal azzabuuf, summii walii laatuuf, walirratti shira xaxuuf, walirratti siirii gochuuf miti nuukaa dhufne yaa uummata keenya. Hin daganne bar waan dhufne kaayyoo keenya sana dagannee waan biraa keessa jirra. Ka keerii dalaguufis ka shira dalaguufis rabbi haa laaffisu. Ani waan hin jedhu siin qabu. Akkuma isiniin jedhe ijoolleen kun ana obboleeyyan kiyya ani hunda caalammoo kan garaa kiyya kana nama deesse gaaddiseedha. Maaliif dubartiin tokko akkatti ogguu azzabamtu haadha obboleettiidha. Baay'ee nama garaa nama nyaatti. Isiniin kunillee ilmoo qabdanii namni garuu ilmoo isaarratti jabaate akkas yoo godhu ka hormi immoo maalaa godhuudha. Haati gaaddisee kun yoo viidiyoo kiyya kana ni agarta ta'e ilmoo keetti deebi'i. Dhiifama gaafadhu. Mucattiin kun waan boru haadha kiyya siin jettullee natti hin fakkaatu akka yaada kiyyaatti. Atiin kun agadaan sii danda'ame daa'ima keetiif jecha mucaan baas gadhiisi. Namticha itti bitte sanas biraa baasii namticha kana qabsiisaa maal ta'a warreen jettan namticha eenyu akka ta'e maal beekna ammoo istaayilii haaraa dhufe kaan kan maamaja godhata kaan kunoo hijaaba godhata dhugaa waan namni kun yaadee shira waan dalagaa oolu nama gaddisiisa. Waggaa meeqa jiraatuuf akka ta'e Allahu aalam. Rabbiga isin hunda haa qajeelchu. Rabbis immoo keeriin waa dhageessisu isiniin jechuu barbaada. Egaa sagalee ta'ii fi warreen jettan sagaleen kiyyaa gatuma.